Akkam jirtu nageenyi Waaqayyoo bakka jirtetti isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa waan YouTube irraan ala ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Egaa wantoonni ani qabadhee isiniif dhufes kallattii ittiin galii argachuu dandeenyu YouTube'n alatti jechuudha. Kallattii ittiin galii argachuu dandeenyu maal fa'aatu jira kan jedhu irratti namoonni tokko tokko kan na gaafattan deebii qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf kallattii ittiin galii argannu karaa lamaan isinitti agarsiisa. Kallattii baay'eetu jiru garuu kallattii lamaan isinitti agarsiisa guyyaa irraa kana. Isaanis karaa pilaatfoormii fi karaa eerdrooppii jechuudha. Eerdrooppii fi pilaatfoormiin garaagarummaan isaanii maali? Akkaataa kamiin immoo hojjechuu dandeenya kan jedhuun viidiyoo har'aa keessatti isinitti agarsiisa. Yeroo jalqabaatiif chaanaalii kana ilaalaa kan jirtan Naardos Tuubiidha. Sabiskiraayib gochuudhaan seenaa jalqabaan isiniin jedha. Viidiyoo keenya jalatti wantoota barsiisoo ta'an wantoota YouTube wajjin wal qabatan baay'ee isaa argachuu dandeessu. Egaa guyyaa har'aa jalqaba irratti pilaatfoormiin maalidha kan jedhuun kaasan isinitti agarsiisa. Pilaatfoormiin dhaabbata nuti ittiin galii argannu keessaa isa tokkodha. Pilaatfoormiin keessattuu yeroo dhiyoo asitti baay'inaan onlaayinii irratti kan oolaa jiru. Fakkeenyaaf achi keessaa tokko kaasee isinitti yoon hime Poppoo laayiviidha. Kanaan dura viidiyoo isaallee isiniif hojjedheen ture. Poppoo irraa akkamitti galii argachuu akka dandeenyu viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Namoonni baay'een illee galii irraa argachaa jirtu. Bifa kamiin akka hojjetamu illee viidiyoo baay'ee isin hojjedheen ture. Yoo xiqqaate garii yeroo 2-3 illee asirraa akkan fudhachaa ture isinitti himeen ture. Kanaaf wantoota akkas akkasitti jechuudha pilaatfoormiin. Innaa pilaatfoormiiwwan kun kanneen akka yuutuubiis pilaatfoormii jalatti ramadamu. Liivii galuudhaan yookaas waan xixiqqoo hojjechuudhaan kallattiin galii kan irraa argannudha jechuudha. Inni lammaffaan appilikeeshinii Haalaa jedhamudha. Haala kanas namoonni baay'een hojjechaa jirtu. Haalaan kunis guyyaa torbaaf qabxii 6,600 kan nuuf laatudha. Isa booda kun akkuma asitti argaa jirtan poointii 38 qaba jechuudha. Asirra biyyaansi 100,100 gaafa galu kallattiidhaan baafachuu ni danda'a. Egaa pilaatfoormiin kunis yeroo jalqabaatiif maan jedhu xiqqoo ariifiidha garuu isa booda xiqqoo obsa nama gaafata. Sababiin isaa akka yeroo jalqabaa baay'inaan namaa laachuu ni dhiisaa jechuudha. Sababiin isaa yeroo jalqabaa 6,600 erga namaaf laatee sana booda gara 1,100tti deebisaa jechuudha. Sa'aatii 2 keessatti jechuudha. Yoo barbaanne biyya keessa jirruun akkaawuntii baankii keenyaan baafachuu dandeenya. Fakkeenyaaf taayippii keenya yoo filanne yookaas biyya keenya jalqaba gaafa filannu baankii biyya keenyaa wajjin wal simsiisuu nuuf fida. Yoo barbaanne Awwaash baankii, Nigid baankii waan barbaanneen baafachuu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa fakkeenyaaf gara Itoophiyaa irra fide yoon godhe Itoophiyaa keessatti baankiiwwan kanaan baafachuu akka dandeenyu nutti agarsiisaa jechuudha. Inni kan biraan haala isiniin jedheera. Pilaatfoormiin kan biraan Doozoo kan jedhudha. Doozoo laayifiin yeroo dhiyoo keessatti kan hojiirra oole yeroo ammaa kana yoo xiqqaate namoota muraasa kan itti fayyadamaa jiranii. Keessattuu kun akkuma beekamu namoonni biyya Itoophiyaa keessa jiran namoota muraasa jechuudha. Asirratti kan wanta kana fayyadamaa jiranii. Akkuma beekamu liiviin hin jalqabin jira jechuudha. Yoo asirratti agartan kun kamingisoonidha. Paartiin banamuu jalqabeera. Paartiin banamuu jalqabeera. Viidiyoo poosti gochuun illee akkasuma kanaa jechuudha. Waan nama dhibbu keessaa Doozoo irratti sa'aatii 2 yoo teessan poointii 8,000 argachuu jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma asitti agartanii sa'aatii 1 yoo teessan 4,000, sa'aatii 2 yoo teessan 4,000 walitti 8,000 argattu jechuudha. Gaafa paartii irra bantanii teessanii jechuudha. Wantoonni tokko tokko immoo ganaa kan dabalamaa jiran jiru jechuudha. Liiviin kaamingisoonidha. Akkasuma kun kan geemiillee aktiiviillee kaamingisoonidha. Haaraadha waan ta'eef gara fuulduraatti tarii waan gaarii ta'uu danda'a. Wanti beekamaan hin jiru waan ta'eef wantoota kanatti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Kanaaf warri barbaaddan pileestoor irra seentanii Doozoo jettanii buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee kan namatti toludha. Inni kan biraan ammallee pilaatfoormii keessa jirra. Kiruush liif kan jedhamu kunis baay'ee ariifiidha. Xiyyeeffannoo guddaa itti kenninee hojjechuun kan nurra jirudha. Keessattuu kiruush liivii kanarratti
gaafa nama tokkoof sheerii goonu hamma doolaara 200 illee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo baay'ee nu irratti hojjennee kenninee irratti hojjechuu qabna jechuudha. Kirooshiin kana irratti jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni gaafa jalqabaaf keessa seentan feesbuukiidhaa fi iimeelii keessa isin gaafataa jechuudha. Isa booda erga itti guuttanii dabartanii booda invaayiteeshinii isin gaafata. Achirratti kooddiin amma isinitti agarsiisu kanatti guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo kooddiin kan koosa kana waan ta'eef haga tokko gaafa kan kootiin seentan xiqqoo anaafillee faayidaa xiqqoo waan qabuuf 20 36 76 82 jettanii invaayiteeshin kooddii irratti galchitu jechuudha. Irraan isinii deebi'a 20 39 76 82 jettanii yoo galchitan haga tokko isinillee fayyada anallee fayyada jechuudha. Innaa haala kanaatiin gaafa irratti hojjettan faayidaa guddaa qaban isiniin jechuu barbaada. Gara dudduubaatti deebiin akkaataa hojii isaatii isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti liiviidha. Liivii keessa gaafa seentanii kun namoota baay'eetu hojjechaa jira jechuudha. Laayivii irra akkuma teessaniin. Inni kan biraan gara miin naqa. Mii jechuun gara piroofaayilii kooti. Taaskii kan jedhu kana keessa gaafa dhufee tuqu taaskii kana keessatti egaa anammaatti reefuun bana waan ta'eef baay'ee waan irratti hojjedhan qabu garuu kun bakka kanatti guyyaa 3 fi haala kanaatiin akkuma leevelii keenya dabalaa deemaa jechuudha. As darbinee yoo ilaalle immoo kunoo jalqaba irratti akkasii qoodee ture. Nama tokkoof sheer gootanii namni sun yoo hojii hojjete egaa 200,000 argachuu dandeessuudha kan inni jedhu. Innaa kana irratti illee hojjechuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo chaatii daqiiqaa 10 fi 400 argattu. Daqiiqaa 30 fi 600 argattu. Daqiiqaa 60 fi 2,000 argattu. Daqiiqaa 120 fi 10,000 argattu jedha. Kun xiyyeeffannoodhaan hojjechuu nama gaafata. Fakkeenyaaf callisanii utuu hin taane xiyyeeffannoo nama gaafata jechuudha. Xiyyeeffannoo waan nama gaafatuuf irratti hojjedha. Ariifadhee gara kan biraatti gaafan darbu akkuma jalqaba isiitti himee ture ji'oota darban keessa yookaas waggaa tokko asitti karaa teelegiraamiitiin wantoonni dhufan ni jiru jechuudha. Teelegiraamii kanaan kan akka Mister Kombaat fi kan Taappiswaappii wantoonni kana fakkaatan akkuma kanaan dura irraa fayyadamaa turre. Amma immoo karaa appilikeeshinii dhufanii jiru jechuudha. Isaan kun immoo isaan amma pilaatfoormii jedhee sitti himen addatti jechuudha. Isaan kana immoo bifa kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhuun qabxii lammaffaadha jechuudha inni kun. Qabxii lammaffaadha. Isas appilikeeshinii sadan tokkoon sitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii sadan tokkoon sitti agarsiisa. Inni kun immoo pilaatfoormiitu hin taane eerdirooppiidha jechuudha. Eerdirooppiin immoo eerdirooppii jechuun immoo gara fuulduraatti ammaaf maayin goonee carraa liistii ta'us qaba. Liistii ta'uu dhiisuus hin danda'a. Yoo liistii ta'e nu fayyada. Yoo liistii hin ta'u immoo rakkisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf akka beekamu Mister Kombaatii namoonni hojjechaa turtan akkuma liistii ta'e namoonni tokko gurgurataniitu jechuudha. Jalqaba irratti eerdirooppii keessaa piiniitoorkii sitti agarsiisa. Akkuma beekamu piiniitoorkii namoonni baay'een hojjechaa jirtu. Akkuma guyyaadhaan yeroo tokko qofa seentaniiti jechuudha kan furtanii. Guyyaa tokkotti yeroo guyyaa 17 qofa tafanatti fakkaata. Egaa waggaa dheeraadha. Guyyaa 16 kanaafuu yeroo dheeraadhaaf maayin gochaa kan ture ijoolleen jalqabaa kaasanii hojjechaa turan. Egaa asirraa fayyadamaa ta'u jedhee yaada baay'ee. Inni kan biraan gara iddoo biraatti yoo hin ceene Super Pro kan jedhu kan kanallee kun akkaataa kanaatiin yoo liinkii isaan barbaadu ta'e koomentii naa barreessaa isiniif hanqaa koomentii jala jechuudha. As keessaa filattanii kan isiniif ta'u jechuudha. Eerdirooppiin kun yeroo dhiyootti liistii kan ta'udha. Tarii isin fayyaduu danda'a. Sa'aatii 24 keessatti aluma tokko seentaniitu bantu jechuudha. Isa booda kun akkuma argitan kun asitti lakkaa'aa jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkaataa kanaatiin lakkaa'aa gaaffiif deebiillee bakka maa biratti kanaa xuxxanii
itti guuttachaa deemtu jechuudha guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Ammallee airdrooppii kan biraan start network kan jettu kanaadha. Start networkiin illee bifuma kanaatiin guyyaatti yeroo tokko seenuudhaan bakka kana gara olii bakka xiyya sanaa xunnaa isa booda guyyaa guyyaadhaan bakka kileem jettu kana seenne kileem godhannaa jechuudha. Wantootuma kana hojjannaa jechuudha. Isa booda egaa istaartii kana gaafa seentan yoo isiniif mijata ta'e invaayiiteeshinii kan koo fayyadamuu dandeessu jechuudha. Innis maqaa kootiin jira waan ta'eef isas mo'amtoota 12 jettanii yoo itti guuttattan yookaas kun akkuma asitti argaa jirtan mo'amtoota 12 jedhee jira. Isa sana yoo seentan tuqaa 0.0 wayii na bira qabxii kan argattan ta'a jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuu dandeessu. Inni kan biraan airdrooppiin ani itti fayyadamaa jiru PX network kan jettu kanaadha. PX networkiinis guyyaama tokkotti sa'aatii 24 guyyaa tokko qofa seentaniiti jechuudha. Kan maayin gootanii isa booda wantoota kana onlaayinii irraa sarchii gootanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Keessattuu warri kun warra amanamoo waan ta'aniif addatti isinii baasee isiniif qoode. Egaa warri kun yeroo dhiyoositti liistii ta'u jedhamee kan eegamaa jiru. Akkuma kaleessaa dhaggeeffachaa turtanii bileemiin illee liistii ta'ee ture. Namoonni hojjechaa turtan seentanii ilaallachuu dandeessu jechuudha. Barnoota har'aaf qabadhe isiniif dhufe kanumaadha. Amma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.